ይሄው መጽሐፉን ሰጥቼሻለሁ። ማተቡን ደግሞ እንዳታወልቂውሽ። እዛ ግን ማተብ ታስቀይርና ምን ትላለህ? ከዛ ኦርቶዶክስ ነሽ እንኳን ነሽ። አላማህ ማተብ ባስበጠስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጠል ትምህርት ማስተላለፍ ነው። ኦርቶዶክስ ነሽ? አዎ። ማተብሽ እንዳታወልቂውሽ። ማተብሽ እንዳታወልቂውሽ። እሺ ብላ ስትልክ ማተብ ፍታይሉ ማተብ የሚያስፈታ ትምህርት ያስተምሩታል። ማተቡን ደግሞ እንዳታወልቂውሽ። ማተብሽ እንዳታወልቂውሽ። ተወን በቃኝ አንተ ለምን አትሆንም? ተወን በቃኝ አንተ ለምን አትሆንም? Nagaaniif jaalalli lafa jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee siniif qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaattiin wajjin turaan affeerraa keenya. Daawwattoota keenya odeessa keenya yeroo kanaatiin tibbana ololli Mirataa Basaffaa Yoonaataan irratti oofaa jiru ammas hin dhaabbanne. harra waan Mirataab ittiin Yoonaataan himataa jiruu fi waan Yoonaataan Akiliiluu immoo ifatti taasisaa jiru waan afaan nama qabachiisu viidiyoodhaan qindeessineerraa kan isin biraan geenyu ni ta'a. Kana wajjin wal qabsiisee dabalataan Dr. Abiy Ahmed dubbii isaan dhimma kana wajjin wal qabsiisanii dubbatanis kan isin biraan geenyu ni ta'a. Odeessa keenya lammataatiin namni Waaqayyoo Reinhard Bonken yeroo biyya lafaarra turetti dhugaa ba'umsaa inni kennee fi humni wangeela dhaabuu danda'u hin jiru jecha inni jedhe kan isin biraan geenyu ni ta'a. Kana keessatti citiiwwan gurguddaa ni barattu. Reinhard Bonken nama Waaqayyoo si'a hedduu addunyaa keenyaaf fala godhee itti fayyadamaa turee fi nama dhaloota miiliyoonotaan lakkaaman gara mootummaa Waaqayyootti fidedha. Namni kun waa'ee humna wangeelaa maal jedhe kan jedhu kan isin biraan geenyu ni ta'a. Akkasumas daawwattoota keenyatti aansuudhaan erga ariifachiisaa waldaan kiristiyaanaa wantoota 5 sirreessuu qabdi jedhu tokko kan isin biraan geenyu ni ta'a. Tuqaawwan 5 waldaan kiristiyaanaa wayita ammaa sirreessuu qabdi jedhamee maal fa'i? Sababa maaliitiif ergaan kun wayitawaadhas jedhame? Walumaa wajjin kan daawwannuu fi irraa barannu ni ta'a. Xumura qophii keenyaa irratti immoo daawwattoota keenya gara Keeniyaatti ceenaa filannoo pirezidaantummaa guyyaa muraasaaf Keeniyaa keessatti taasifamaa tureen Dr. William Samoei Ruto pirezidaantii Keeniyaa 5ffaa ta'uudhaan filatamaniitu jiru. Namni kun nama afaan Oromoo akka garaatti dubbachuu fi barreessuu dubbisuu danda'anidha. Kana wajjin wal qabsiisee waan muraasa waan isinin jennu ni qabna. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquun dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa fi biyya keenya ilaallatan wayita karaa chaanaalii keenya gadhiifaman hunduma dursanii akka isin naqqabaniif isin gargaara. Akkasuma maatii keenya yeroo dheeraa kan taatan akkuma yeroo hedduu gootan share like gochuudhaan yaada keessan immoo comment irratti nuu kaa'aa isinin jecha gara qophii keenyaatti wal wajjin hadabarru. Nufade bi'u tokkummaan nufade bi'u jaalalli nufade bi'u tokkummaan nufade bi'u jaalalli nufade bi'u. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Odeessa keenya ergaa nama Waaqayyoo Reinhard Bonketiin jalqabna. Humni wangeela dhaabuu danda'u hin jiru jedhu. Falmii namicha Waaqayyoo hin jiru jedhee fi hojjetaa wangeelaa Reinhard Bonkee isinii qoonna. Yeroo tokko namicha Waaqayyoo hin jiru jedhuu fi Reinhard Bonkeen TV irratti waliin mormuuf dhiyaatan. Namichi Waaqayyoo hin jiru jedhu sun Bonkeedhaan akkas jedhe. Ati yeroo hundaa dhiiga Yesus Kristos keessaa humna jabaatu jira jettee lallabda. Yesus kan du'e waggaa 2000 dura. Barichi bara fagoodha. Kanaafuu nama waggaa 2000 dura du'e keessaa akkamitti humni jira jechuuf ija jabina argattee humnis isa keessa hin jiru. Ati garuu akkasumaan dhamaataa jedhe. Reinhard Bonkeen hojjetaan wangeelaa akkas jechuun deebii kenne. Deebii kana deebisuuf baay'een ariifadhe jedhu tajaajilaan kun Reinhard Bonkeen jechuudha.
Akkasis jedhanii deebisaniif, obboleessa koo akkuma saamunaa baay'een addunyaa keessa jiru. Namni uffanni isaa xuraa'aas hedduutu jira. Osoo warshaa saamunaa keessaa hojjatte illee hanga saamunaa fuutee uffata kee ittiin hin miiccannetti ati xuraa'aadhumadha. Qulqullaa'uu barbaadda taanaan saamunaatti fayyadamuun kee dirqama. Kanaafuu dhiiga Yesuus Kiristoos keessa humni akka jiru arguu yoo barbaadde jalqaba Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu kee godhattee fudhachuu qabdaa jechuudhaan namni Waaqayyoo Riinhaard Boonkeen deebisan. Riinhaard Boonkeen hafuura Waaqayyoon hoogganamee waan dubbateef namichi naasuu guddaan itti namme. Namichis akkas jedhe, tajaajiltoota baay'ee wajjin waliin mormii geggeesseen ture. Siirra garuu humna tokkotu natti balaqqeesse. Warri kaan warra muuxannoo hin qabnedha. Ati garuu tajaajilaa isa sirriidhaa ittiin jedhe. Hojjetaan wangeelaa Boonkeenis namichaan baay'ee dogoggorte jedhaniin. Akkas osoo hin ta'in dhiiga Kiristoos keessa humni cimaan jiraachuu isaa ani ragaa isa jiraataadha malee jedhan. Gaaffii fi deebii akkuma xumurreen gara manaa adeemuuf kaanee jedhu namni Waaqayyoo kun. Anis gara konkolaataa koottan qajeele. Osoo achiin gahin dura suutaa jedhee namni tokko dugda duubaan gateetti kiyya rurrukute. Yommuun of duuba garagalee ilaalu namicha Waaqayyo hin jiru anaan jedhee mormaa ture sanaadha. Achumaan yaa nama Waaqayyoo naa kadhadhuu naan jedhe jechuudhaan namni Waaqayyoo Riinhaard Boonkeen yeroo biyya lafaarra turan dubbataniiru. Ani amma Yesuusitti amanuuf murteesseeraa jedhe nami gooftaa hin qabne kun. Isaanis kadhatanii fi namichis ni fayyee Kiristoositti amane. Waaqayyo ulfina isaas irraan mul'isee jechuudhaan dhugaa ba'umsaa namni Waaqayyoo Riinhaard Boonkeen dubbatan arganneerra. Kanaanis dubbiin Waaqayyoo inni gowwoonni garaa isaaniitti Waaqayyo hin jiru in jedhu isaan amalli isaanii mancaa'aadha. Wanta ciggaasisaas hin hojjetu. Namni waan gaarii godhu tokko illee hin jiru. Faarfannaa 14:1 kan jedhu dhugaa ta'uu isaa nu hubachiisa. Dhugaan yoo tajaajillee nutis bu'aa wal fakkaataa arganna. Riinhaard Boonkeen nama bara biyya lafaarra jiraatetti namoota miiliyoona 120 ol wangeela qaqqabsiisee fi namoota miiliyoona 78 ol gara mootummaa Waaqayyootti fidedha. Waggaa lamaan dura gara gooftaa deemuun isaa ni yaadatama. Waaqayyoo nama akkasaa ija buusuu nu haa taasisu. Odeessa keenyatti aanutti yeroo darbe nu daawwattoota keenya ergaa ariifachiisaa waldaan kiristaanaa wantoota 5 sirreessuu qabdi jedhe faarfataa Iyyoob yaadataa maxxansee isin biraan geenya. Waldaan kiristaanaa wantoota 5 ariitiin sirreessuu qabdi. Tokko barsiisa sobaa biyya keessaa baasuu qabdi. Lammata irratti raajota sobaa fi raajummaa sobaa baasuu qabdi. Sadaffaa irratti namoota raajota sobaatiif hoo'isan yookaan hoo'iftoota raajota sobaa kanaa waldaa keessaa qulqulleessuu qabdi. Arfaffaa irratti amantoota sobaa waldaa keessaa qulqulleessuu qabdi. Sagalee Waaqayyoo barsiisuudhaan amantoota dhugaa gochuus qabdi. Shanaffaan faarfannaa sirba harkaa buusuu qabdi jechuudhaan faarfataa Iyyoob yaadataa dubbateetu jira. Gara odeessa keenya itti aanutti yeroo darbinu daawwattoota keenya. Dubbiin tibbana Mirataa Basaffaa Yoonaataan irratti oofaa jiru ammas hin dhaabanne. Har'a waan Mirataa bittiin Yoonaataa himataa jiruu fi waan Yoonaataan Akiliiluu ammoo ifatti taasisaa jiru waan afaan nama qabachiisu viidiyoodhaan qindeessinee jirra. Kan isin biraan geenyu ni ta'a. Dabalataan Dr. Abiy Ahmed dubbii isaan dhimma kanaa wajjin wal qabsiisanii dubbatanillee isin biraan geenya. Mirataa Basaffaa fannoo morma isaanii irraa cirsisiisee jedheetu Yoonaataaniin adheessa. Yoonaataan ammoo fannoo keeniikin yookaan hin kutin jedheetu leenjitoota isaa gorsa. Dhuguma Mirataa Basaffaa dargaggoota kanaaf yaada yoo ta'e addeessa obboleessa isaa dhiisee waltajjii akkasii qopheessuun leenjisee araadarraa bilisa haa baasuu kan jedhanis baay'eedha. Amma ari'atamni biyya kana keessatti hordoftoota amantaa Pirootestaantii irratti hojjetamaa jiru gama miidiyaatiinis daran dabalaa jira. Dr. Abiy Ahmed geggeessummaa fi paastarummaa yookaan tiksummaa ilaalchisee akkas jedhan.
ሁለቱንም መገሰጽ ይችሉ ነበር። ሰው የዘራውን ያጭዳል፣ ሰው የዘራውን ያንኑ ያጭዳል። አንዲት መጥፎ ስር የተከለ ያችን ብቻ ይነቅላል ሳይሆን አንተ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ እያልክ እኔ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታይ ነኝ ብሎ የወረደውን ከመንግስት ጋር እጅና ጓንት አድርገው ይችን ቤተክርስቲያን ተረካቢ አልባ ወጣት ለማድረግ ተነስተዋል። በነገራችን ላይ አንዳንድ ሰዎች የእምነት እሳቤ የእምነት ግንዛቤ ከመምራት ጋር ፍጹም የተለያየ አድርገው የሚያስቡ አሉ። ማተብሽ እንዳታወልቂሽ ማንን ነው የምታታልለው? ወይ እምነትን አያውቁም ወይ መምራትን አያውቁም ማለት። ማንም ተራ ሰው ቁጭ ብሎ አንድ ተግባር ከመረጠ በኋላ ያን ተግባር ይፈጽማል። ይህን የሰይጣን ስብከት እየሰማችሁ ይህን የሰይጣን ማባበል እየሰማችሁ ከጀርባው ግን ጋለሪ ውስጥ ግን ሲገባ ኦርቶዶክስን ማጥፊያ ነው። ተነክቶብሃል፣ ተደርሶብሃል። ኦርቶዶክሳውያን ነቅተዋል። አሁን ፓስተር የሚለው የላቲን ወርድ እረኛ ማለት ነው። እረኛ ማለት በጎቹ እንዳይበተኑ የሚሰበስብ፣ የሚጠብቅ፣ ምግብ ወዳለበት የሚመራ፣ ሲመሽ የሚያስገባ ማለት ነው። መሪነት የዚህን ግማሽ ካደረገ በቂ ነው። እረኞቹ መጠበቅ ከቻለ መመገብ ከቻለ ሲጠማቸው ውሃ ካጠጣ ሊጠቁ ሲሉ ጥቃት ከተከላከለ ከዚህ በላይ መሪነት የለም። ይሄን ማድረግ ስላልቻልን ነው የዓለም መሪዎች የምንሰቃየው። እና ፓስተርነት ከመሪነት ያነሰ አድርገው የሚያስቡ ሁለቱም ያልገባቸው ሰዎች ያሉ ቢሆኑም አወቃ ሲያውቅብህ ወጣት ሰላም የምትባለውን ኦርቶዶክስ እንደነበረች አድርገህ የዛሬ 10 ዓመት ከኦርቶዶክስ የወጣችውን ስሟ ቤተልሔም ነው የሚባል ስሟን ቀይራ አንተ ጋር መጣ ክር አስራ በየገዳማቱ እንደዞረች በጸበል ቦታ ፈውስ እንዳጣች አድርጋ አስመስላ አቆምካት። ለሱ መልስ ስትንበታል። እንደዛ አድርጋ አቆምክና በውሸት የኛን ክር አሳስረ ከኦርቶዶክስ እንደመጣች አድርጋ አስመሰከርክ። አንዲ ከሆነች ክር አስራ ሌሎቹም ብለው ኦርቶዶክስ ሃይማኖትን እንዲጠሉና ከኦርቶዶክስ እንዲወጡ ነው። ዛሬ መልካም ወጣት በሚል ፕሮጀክት ቤተክርስቲያንን ለማራቆት የተነሳበት ለምን ይሆን መንግስት? ከመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የወጣው ሐሳብ እና ለዓለም የተረፈው ሊደርሺፕ የተረፈው ሐሳብ አንደኛው እንግዲህ ሰዎች ሊያደርጉላችሁ የማትወዱትን ሁሉ እናንተ ደግሞ አታድርጉባቸው ነው። ፓስተሪ ጀቹን ኤጋ ጀቹudha. Eegduun ammoo amantoota isaa eeguu, bineensarraa dhorkuu, amantoota isaa nyaachisuu fi geggeessuudha. Geggeessaan yookaan paasteriin tokko walakkaawwan sagantaa kanaa yoo hojjete gahaadha. Mootonnii fi geggeessitoonni addunyaa kanaa kana hubachuu dadhabuurraa kan ka'edha kan geggeessummaan itti ulfaataa jiru. Geggeessaan hattuu yoo ta'e, geggeessaan arrabsaa yoo ta'e, geggeessaan ajjeesaadha yoo ta'e, amantoonni isaa fi duukaa buutonni isaas kanuma taasisu. Mootummaa dhiisaa manneen amantaa rakkoo kanarraa furamnaan biyyi keenya ni furamti. Geggeessaa jechuun gad of deebisaadha. Geggeessaan dhugumaan hojjetu jiraare yoo jiraatan sababa maaliitiif gaa'illi namootaa hedduu diigama? Wallabdeen uumamaa jiru sababa maaliitiifidha? Wangeelaawwanni namni kamiyyuu hojjetee jiraachuu akka qabuu fi waan hojjetee akka hammatu barsiisu sirriidha. Namni kamuu waan facaasee hammata. Kanaaf waan gootan eeggadhaa jechuudhaan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbataniitu jiru. Hojjettootaa fi qaamota nageenyaa dabalatee bakka waaqeffannaa amantaa Pirootestaantii diiguu fi saamuu hojii shororkeessummaa kan hojjetan baay'eedha. Keessattuu gara uummata kibbaatti jechuudha. Kana bira darbee amma immoo gama miidiyaatiin namoota gahee guddaa taphatan irratti ololli guddaan oofamaa jira. Maarree kun hamma yoomiitti itti fufa? Yaada keessan koomentii irratti nuu qoodaa. Odeessa keenya xumuraatiin daawwattoota keenya gara Keeniyaatti imalla. Filannoo pireezidaantummaa guyyoota muraasaaf taasifamee tureen Dr. William Samoei Ruto pireezidaantii Keeniyaa shanaffaa ta'uun filataman. Afaan Oromoo akka gaariitti kan dubbatan Dr. William bu'aa filannoo Keeniyaa kaleessa taasifameen injifachuun isaanii dhaga'ameetu jira. Filannoo kanaan kan injifataman Raayilaa Odingaa bu'aa filannoo kanaa kan hin fudhanne ta'uu beeksisaniitu jiru. Wayita ammaas deeggartoonni isaaniis gara karaatti ba'anii mormii isaanii dhageessisaa jiru. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa
odeessi wayitaawaan yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa sinin jecha yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenya kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquu hin dagatina. Maatii keenya yeroo dheeraa kan taatan immoo like share gochuudhaan guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'aa sinin jecha sa'aatota muraasaa booddee galgala sa'aatii 3tti odeessa keenya gara birootiin hamma deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii siniif haa ta'u nagaan tura.